ተውሶ እንዳይደለም በሚቀልዱ ሰዎች ፈጣሪ ፍቅር ይዟቸው ያንገላታቸው። አይዞ ግን ያለው ልክ አንተ ለምን እኔ ጋር አትመጣም? ተውሶ ይስቅብሃል፣ ተውሶ ይስቅብሃል፣ ተውሶ ይስቅብሃል። አይዞ አንቺ ጽጌ ቆይ ወየውልሽ ቆይ ሁላችሁም በዚህ ልጅ የምትቀልዱ ሰዎች ፈጣሪ በየቤታችሁ ፍቅር ያንጓጓ። እኔና ተዋታም ለክዘኝ መናት እኔ ከማልቀስ ከተውኩ ስንት ዘመን ሀብታም ሆኛለሁ። አሁን ሀብታም ከሆንኩ በኋላ እኮ ማልቀስ ትቻለሁ። ምን ሆነ ነው? ተው እንጂ እኔና አታጣትም። አይዞ ፎሎ አድርጌ ያለ ፎሎ መልስልኝ። ተዋብረን እናለቅሳለን በውስጥ እዚህ ላይ አታልቅስ። አይዞ ሁላችሁም በዚህ ልጅ የምትቀልዱ ሰዎች ሁላችሁም በየቤታችሁ ፍቅር ያንጓጋ። የኔ ጌታ የኔ አንበሳ ወንድ ልጅ እኮ ወዶ አያለቅስም። ፍቅር ያማል፣ ያማል አውቃለሁ። ፍቅር ያማል፣ ያማል። ወይኔ የምለው አንድ ምክር ልምከር። ለምን በቃ ሰው በሌለበት ቦታ አይጠቅ ማለት ነው። እውነት እንደዚህ ከምትማረ ክሎረክስ እንኳን ሳይገልም መርዝም ሰው መግደል ትቷል። እና ላይ ትወጣና ሰው በሌለበት ከአስረኛ ፎቅ ለምን ራስን ወርውራ አገልም። በቃ ፍቅር ማለት እንደዚህ እኮ ነው። በዚህ ዘመን የለም ሰው ሁሉ አይረዳም ካልሞት ከኔ ጌታ እኔና ፎሎ አርገኝ በቪዲዮ እናወራለን። አይ ፍቅር ምንም የወደታ ሀሳቡን ሰላም የኔ ጌታ እኔና በተለይ ቦለክ ዳረክ ያለ እኔና አልኩ እኮ እኔና ወይ ፍቅር 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 አይ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዮያል ማኖር ሞዳ ጀራጀርቱ ነገኝ ባዳዳ በገጀራተን ማርቲኬ ስነ ኡጆለ ቀሽቲ በጋር ቢሳፈና ሲንጋህቲ ሲንጃ ደዛራን ለጋለን ረቢ ተቻ አታ ወልሐምዱሊላህ አራ ሲንኮ ፈልጂ ሱዳን ኑፈ ቪዲዮ ጀልቀ በረከ ሲኒካ የተነገርተኒ ፋቲያን አንካጀሉ ዲፈማሌና አፍቆዳቲኒ ሲላይ ሚማ ኢሲኩኒ ኡመቱይ በረውንዳይኑ አቦቲ አቦቱ ጥቅሾቲን ቦትረኒ በርቤው ቦለ ጥቅሰለ ቦአ ከበማን በከዛ ኡምነቲ ገሩ ከሺ ጉንጀቹዳ ኡሙ ቆሶንዳኔ ማድሪም ቢያፋን ሂምቡርቃንሳ ነትፈከት በሐረንሳ ረቢ ከና አዳከን ነፊ ካኒ ከናን ገብራ ካን ነማ ሐሱስ ሲሰነ መኮፈልቺሳ ኩን ነማ አረብሳ ኩን እንደንዴት ያረባ ከባቱ ኩን እንደንዴት ቤኩምሳ ከባ ሁንዶ ደንዴት ሳን ገረገራት ከፋ ደንዴት ሺ አሞ ቦህቻ ኡጋራ ቢሚማ እሺ ኩን ነው እንጀራ ጋፈተኮ ጋፊ ቪዲዮ ይረቲ ካራሊቪ ቲክቶክ ዳን ጋፈተምቴ ዙርተዩ ፈቲያ ሲማት ጆከን ሲቦቺ ሳያ ሙጫነና ኤማስከሳ ኦሙ ጃኒ ጋፈተኒ አንስ ጋፈሳ ከተሳቴ ከሰ ጅራ ኦኒሽ እንደዚህ ተከሰተኮ አሊ ባሪምቦዮ ኦሮሞኮ ጀዴቲኒ ሽንኩርታን በተኝ ደ ያደሳ ሽንኩርታ ኪሎ ሸብር ኻየት አንዱጋ ነማጃው ሽንኩርታ ኪሎ ሸን yoboች በርባዱ ay ኪሎ ሸን ጀቹዳ ኪሎ ሸን ቢጤ ኡብረካ አቺ ቦዳ ጉሲ እንደጉብ ዳኒ ዋን ብራንጨዱ ኦሮሞ ኮነ ነቀባ ወይ ፈቲያ ወላ ወጂ ከንገኛሉ ዱጋ ረቢዩ አላ ኩሊቱ ጀቹዳ አቲ ሽንኩርቲን ቦቴ ኢሚማ ሐቂቃ ቦቴ ቦች ማማኔ ዳፊኒስ ከሳ ዱፈ ሶኒ ሰሙ ወንከ ከሳ ዱፋ ኢሚማን ጭጭ በርባዴ ተካታቲ ዱፉ ገርገራተው መለ ገሩ ነከከየቱ ንቁ ዲባ ስትፊሉ ደንዳቡዳ ጀልቀ በረቲ namni yeroo nasa addaanin kunne ዲባ ኢሚማን ጀቁልቁሌሳው ንጀደሙ ጅራ ጋሩ akkanatti baay'ee kanamiti baay'ee akkanatti jedhisaniitiin kisaatu maliddami afur ammoo boon kuni dhiibbaa ijaatiifis nama saaxiluu danda'a keessa ammoo xiinsammuudhaan nama saaxiluu inni kun kalaas vitamintummaa dhabuu isa nama agarsiisuu danda'a kanaaf osoo akkiyaati suuraa irra akkas taate obboleettii qaalii fi kaasii fakkaata hundaaf inni biraa jechuudha
Gurbaa amma isheen irratti wit gootee irratti boontuu kanaan argin ture kaleessa galgala irratti jechuudha. Uummanni keenya maal jedha jaalalli dhugaa hin jiru jedhani na jaalalli dhugaa jira ammas kinoo akkanatti hiyyeessee qabee akkana boojjisa. Kanaaf amma booda jaalalli dhugaa hin jiru jettanii akka hiriira namni takkatti walirratti hin baane jaalalli dhugaa jira ammas borus jiraataadha jaalalli kennaadha jaalalli eenyuun keessa ayyuu jira. Ilma namaa ta'e kan hin jaalanne illee hin jiru kan hin jaalatamne illee hin jiru sadarkaadha walaa caalu malee. Kanaaf kana jedhu jaalalli sadarkaa qaba osoo hin taane namu miizaan ofii jaalata waan jechuudha. Maaliidhaaf gurbaan hiyyeessaa tokko intala dureessaa intala mootummaa hin jaalatu jechuudha. Maaliidha ni beeka waan ta'eef akkaataa isaa arganne akkaataa isheen arganne waan beekuuf sadarkaa ofii irratti jaalata jechuudha. Jaalalli sadarkaa isaatiidhaan bareedalle. Kanaaf jaalala ammas jira warroon jaalala kunuunsitan ammallee kunuunsa jabaadha garuu jaalalli hin jiru inni jedhamu suni baduu qabaata kinoo ilmoo dhiiraatu yookaan boojjisaa miti dubartii booyaa ture karaa tiktookii kanaan duraanii gurbaa tokko ni yaadadha waggaa meeqa dura akkas lama ta'uu oolu lama ta'e takka ta'e akkas allaa walam quraana qabateetiin booyaa ture intalaaf jecha dubartiidhaaf jecha jechuudha. Kun illee jira jechuudha. Maaliidhaaf namni beekumsa yoo hin qabaanne dandeettii waa tokko hubachuusu namni barbe beekumsa osoo hin taane dandeettii waa hubachuu illee yoo qaban dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Namni tokko takka beekumtiitti qabaachuudha takka dandeettii waa hubachuu san qabaachuudha. Amma sila qaboo yaani Qur'aan ol qabanii rabbiin kadhatanii boo'uu danda'anii garuu inni Qur'aan ol qabatee akkasi kakatee boo'aa ture jechuudha yeroo sanatti sooshaal miidiyaan kun raasaa turanii. Kanaaf hin barbaachisu jechuu barbaadeet maali nama tokko dhuguma rabbiifu jechuudha. Jaalalli jira ammallee yoo jaalattes yoo jaalatamtes daangaadha. Maaliidhaaf akka malee yookiin daangaa isa miizaan isaa ol yoo jaalatte akkaataa gurbaan kodhisaa karaa miidiyaa irratti baanii boo'uu yoo miti karaa yeroo tanaan dura faatiyaa kiloorksiitti dhufte tokko illee dhuguun jira. Kanaaf kun hin barbaachisu maaliidhaaf gaafa nama isa jaalatte san daangaa malee jaalatte jireenya kan kee huutee harki isaa keette yookiin harka ishee keette gaafa dhabdisitu miidhama jechuudha. Hin barbaachisu inni akkasii dhugaa rabbi eenyuun yoo ta'e daangaa jaaladhu maaliidhaaf gaafa irra nama sanii adda baati miidhamta waan ta'eef nama tokko jaalattus daangama jibbutus daangama nama tokko jibba jettee daangaa malee osoo jibbite maybe adeemsa keessa namni walitti deebuu danda'a wal balleessi wal hadheessu sun gaafa sasitti dhagama jechuudha. Kanaaf jibbisilee daangama bareeda jaalallee daangama bareeda dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Abbaan manaatii fi haadha manaatiyyuu daangama wal jaalatan warri sammuu isaanii babal'atan jechuudha dhiifama. Sababni isaa booda waan dhufamuun beekamu waan ta'eef gaafa san anaasiin gaffii gatachi wal fiigoo osoo hin taane rabbiin nama jaalatta hunda keessa dhufuu yoo haa kennu tasgabbiidhaan hojiin jiraatan ta'a yookiin kadda baan ta'a. Kanaaf warroonni ilmoo dhiiraa kana boochistan kamiidiyaa boochisanii fi kamiidiyaa duubaan boochistan illee ijoollee shamaraa seera eegaa dhugaa seera eegaa siniin jallimuu namaatti ittiin taphatinaatiin takkaa'ee jedhaadhaa fi itti waliin jiraachuu karaa halaalaatiin takka hin ta'u jedhaati itti maarratti hin boolinaa dhugaa rabbi sirraa isin gaafataadha ilmoo dhiiraa boochistan. Harri ilmoo dhiiraa boochisanii horsiinillee boo'u jirta waan ta'eef warri dhiiraallee akkasuma. Kanaaf nama tokko akkasii jaalallee jedhate akkasiif ibsee yoo dandeettee nama isaa takka jaalatte karaa bareedu karaa amantii keetii wajjin jiraachuudha. Yookiin hin barbaadu jetteetiin nama sanis qalbii isaatiin taphachuu osoo hin taane itti himuudha malee rabboonuu waan akkasii hin barbaachisu. Kanaaf hunduu ilmi namaa namni ijoolleen hin jiru ijoollee sooshaal miidiyaa jiraatan namni waggaa kudha akkas dhugaa rabbi namni waggaa 20 gadi sooshaal miidiyaa fayyadamaa hin jiru yeroo amma xiqqeessa ijoolleen dhiquu miidiyaa irra dhufaa jiran malee warroota waggaa 20 keessaa fi ilaa hanga 60 keessa warra fayyadaman jiru kunniin warra yaadus yaadeetiin bakka ga'uu dubbatus dubbateetiin bakka ga'uu dubbatullee irraa bareedu hubatullee irraa bareedu walumaa galatti nama guddaadha jechuudha ijoolleedhaa miti. Kanaaf walitti taphachuun gosoota hin bareedan jedha. Kanuma dubbachuun dhufi kun naamsa hiyyaa fi akka qoosaatti illee akka fudhee. Kanaaf warroonni jaalallan taphatin warroonni jaalalli hin jiru jettan jaalalli jira ammallee borus jiraachuuf ta'a.
kanuma jechuu barbaade nagaan naa jiraadha yeroo gaarii qabaadhu mata qashni isinitti taatulu nagaan naa jiraadha kalkan gaarii kan guyyaa gaarii dhiifama bakkeetti tan goretti hoo jiraate immoo dhiifama isiniin jaa yeroo gaarii ummata kan qoqaali turtii gaarii برحمته طلع